The decision by the National Bank of Ethiopia to ban Bankiin biyyoolessa Itoophiyaa bittaaf gurgurtaa qarshii biyyala jechuun foreign currency transaction Itoophiyaa keessatti akka raawwatamna dabarsi jedhani. Dinagdee biyyattii keessumatti dame waan akka baankiitiif telekoomii investoroota biyyalaatiif dhuunfaatiif bana godhu qabeeksi sirni biltsiginnaa daddabarsa maallaq biyyalaas duraanuu rakkisaterra qoqqobbii dabalata kaa'uun isa yaaddoomte jirti. Biyyoottan Afrikaa muraas maallaq warra la kanneen akka doolara paawundii fi yuuroo keessa qabachuun akka yakkaatti ilaalamte keessa finfinneen fiixee turte. Waraana hongeef aleella dippiloomaasiitiin jabdu miidhamuun isii ka dubbatan biyyatti Abiy Ahmad turte. Rakkoolee akka qaala'insi jireenyaa daballi bobaatiif hojii'alta warshaaleef industirii irra biyyattiin qarre diigumsar dhaqqab ogeeyyiin diinagdee deddeebiirraa. USA Foreign Agricultural Service gabaas bittottees baaseen qaala'insi jireenya Itoophiyaa ji'a majjii keessa harka 34.5 gurraan dhalatti immoo 33.6 jijjiiramullee daballee midhaan nyaata parsantii 39.9 irra gara 41.9 guddachuu siirra Itoophiyaa rakkoo jajjabdu waggootaaf ilaan argiten beenneef saaxilamti jechuun watwaat. It's the worst in years and is now threatening the prospects of one of Africa's mootummaan biyya harka qabuuf paartiin isa badhaadhin Itoophiyaa milkeessuuf alkaniif guyyoo jechuu jireegi jedhe waggaan Afriistuu irratti argam. Sabab waraan kaabaatiif kutaalee biyyattii akka keessa godhamuu jiruun diinagdeen isii aal yaaddessarra akka argamti biyyatti tun. Amma lamiileen isii kabiyyalarra dhufan kamu ji'oottan sadiif biyyatti kee turtaanaan qarshii isaanii herrega qusannaa harkaa'u qaban jechuun ajaj dabarsiit. Hammaleelle maallaqee ala qalamiin Itoophiyaa biyyalaatti dhuf yookaan dhufti qabachuuf eeyyamamuuf $1,000 irra gar 4,000 tol guddachuusaa dubbata. Kanaaf immoo sababi biyyattiin hanqinni beesse ala hammaataaf jajjaba kee jirti yaadxiin xaltoot diinagdeetii jedhe. Armaan dur lamiin biyyala tokko $3,000 ol qabate biyyatti seenuun hin eeyyamamuuf ture. Qarshii kanoli qabate seene jennaan beeksisuutti jiraata. Ta'uu baannaan naannoo buufata dirra xiyyaararra jalqabe saamama. Ammaan tan immoo hanqinni doolara biyyatti rakkoo jajjabduuf saaxila waan jiruuf namni paaspoortii biyya biraa qabu $10,000 baatee Itoophiyaa seenuu akka danda'eeyamameef jedhu. Komishiniin dhimma baqattootaa UNHCR dhiibbaa jijjiirama qilleensaa fi walitti bu'iinsa biyyoota Afrikaatiin namoonni hedduun nageenyaa fi gargaarsa namoomaa barbaaduuf akka baqatan dirqisiisaa waan jiruuf rakkoo buqqeensa gaanfa Afrikaaf naannawa Saahel keessatti hammaataa dhufee jira jedhe. Jijjiiramni qilleensaa biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti hammaataa dhufe dhiibbaa hamaa qaqqabsiisaa jiraachuu kan eere komishiniin olaanaan dhimma baqattootaa Somaaliyaa fi Itoophiyaa bakkeewwan hedduutti sababa waqtiin roobaa afur walitti aanee darbeef namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman nyaata bishaanii fi galii gahaa dhabuun rakkataa jiraachuu ibse. Itoophiyaatti bakka bu'aan komishinichaa Maammaduu Diyaan Baaldem akka jedhetti Itoophiyaatti namoota miiliyoona 20 gargaarsa namoomaa barbaadan keessaa miiliyoona 8 kan ta'an jijjiirama qilleensaa fi dhabamuu nageenyaatiin rakkoof saaxilamanii jiru jedhe. Namoonni kunneen sababa hanqina nyaataa fi bishaaniitiin daran kanneen rakkoof saaxilaman ta'uu kan eeruu Itoophiyaatti bakka bu'aa UNHCR Maammaduu Diyaan Baaldem lubbuu uummata kanaa baraaruuf dandamachiisuun eeggattummaa jalaa baasuun barbaachisaadha jedhe. Uummata Itoophiyaa keessatti beelahee kana dandamachiisuuf gargaarsi namoomaa gahaan akka isaan barbaachisuun qondaalli kun ibseetii jira. Somaaliyaatti bakka bu'aa UNHCR kan ta'an Maagaattee Guuyisii akka jedhanitti Somaaliyaan qarqara afaan beelaa jirti. Namoota baay'ee rakkatan gargaaruuf ejensiin isaanii wiirtawwan gargaarsa namoomaa naannolee baay'ee miidhamanitti dhihootaan keessatti hundeessaa akka jiru dubbata. Namoota miidhaman lubbuu baraaruu fi dursinee dhaqqabuuf karaa bakka bu'oota hawaasaa fi maanguddootaatiin odeeffannoo sassaabuun lubbuu baraaruun tooftaa isaan ittiin socho'aa jiran ta'uun Maagaattee Guuyisee ibseetii jira. Burkiina Faasootti bakka bu'aa UNHCR kan ta'an Abdurra'uuf Giinoon Kondem haleellaa gareewwan hidhatanii raawwatameen uummata dhibbeentaa 10 yookaan namoonni miiliyoona 2 ta'an buqqaanii jiru jedhe. Gama biraan ammoo rooba cimaa roobeen qe'ee fi qabeenyi namootaa barbadaa'uun uummanni akka buqqa'u taasiseetii jira. Dhaabbatichi rakkoolee biyyoota Afrikaa keessatti sababa jijjiirama qilleensaatii fi waraanaan dhufan irraa uummata dandamachiisuuf baajanni guddaan akka isa barbaachisu ibseetii jira.
Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu galgala kanaaf qabnuun isinitti hima oduu waliin Annaimaa Umarii. Haleellaan namoota nagaa irratti fuulleffatee kan garee shororkeessaa faannootiin godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee garagaraatti raawwatamaa jiru gaaga'ama hamaa dhaqqabsiisaa jiraachuu jiraattonni himani. Lakkoofsi namoota agamsaa fi Horroo Bulluqitti haleellaa kanaan ajjeefamanii dabalee jiraachuun yoo himamu aanaaleen ollaas weeraramaa jiraachuutu dubbatama. Muhammad Fantaallee dabalata qaba. humnoonni shororkeessitoonni faannoo fi finxaaleeyyiin amaaraa aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa irratti weerara erga bananii bubbulee jira. Chibbana immoo bifa qindoomina qabuun duulli banan lubbuu namoota hedduu dabarsee jira. Anaamuruu magaalaa Agamsaatti lubbuun namoota darbeem 100 siqaa akka jirum jiraattonni himaa jiru. Jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada kennan daa'imman dubartoota fi manguddoota baqachuu hin dandeenyetu dhume jedhan. Reeffi namoota karaa bosonaa fi bakkeewwan garaagaraatii sassaabamuu eeranii warri hanga ammaa hin argamnelleen akka jiran dubbatanii jiru. Kanaanis lakkoobsi namoota lubbuun darbee dabalaa jiraachuu fi naannawa 100 gahuu himanii jiru. Haleellaa Anaamuruu magaalaa Agamsaatti aanee guyyoota muraasa booddee haleellaa biraa aanaa Horroo Bulluqitti shororkeessitoonni faannoo fi finxaaleeyyiin amaaraa raawwataniin immoo lakkoofsi namoota nagaa ajjeefamanii 40 caaluu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Jiraataan aanaa Horroo Bulluq nageenya isaatiif jecha maqaan isaa akka hin dhabne gaafate tokko namni karaa deemulleen ajjeefamee jiraachuu hime. Aanaa birarraa dhufanii miilan osoo deemaa jiranii ajjeefaman jedhama. Aanaa Jardaagaa Jaarcheem gandam Haboo jedhamtuttis haleellaa yeroo lama geggeeffameen namoonni ajjeefamanii qabeenyi yoo mancoom hawaasni sodaa nageenyaa hamaa keessa jiraachuu jiraattotaatu hime. Dabalataanis aanaalee biroo kanneen akka Abee Dongoroo fi Kiiramuu fa'attis rakkoo wal fakkaatan mudachaa akka jiru ibsamee jira. Fixiinsa uummata nagaa irratti aanaalee godina Horroo Guduruutti humnoota finxaaleeyyii amaaraa fi shororkeessitoota faannootiin raawwatame kanaan gamatti uummanni kuma hedduun lakkaa'amuu qabeenyi isaa barbadaa'ee qe'eesarraa buqqa'ee jira. Komishiniin mirga namummaa Itiyoophiyaa komii irratti ka'een guyyoota 6 booddee namoonni Agamsatti ajjeefaman 60 caalaa akka ta'an hime. Isayyuu warra yakka uummata irratti dalagan irra harka qabuuf yaale. Qulqulloonni ajjeefamuu caalaa warri duguuggaa raawwatan maaliif akka gochicha akka raawwatan ibsuuf gabaasa isaatiin yaalee jechuun kumatama. Barsiisan seeraa Yuunivarsiitii Wallaggaa OMN'f yaada kennan Komishiniin mirga namummaa Itiyoophiyaa yeroo ajjechaa tolee isayyuu gochaa bakka tajaajilli bilbilaa fi intarneetiin jirretti raawwatame jedhame bariituu ibsa kenne. Gaafa Agamsaa ibsa kennu fedhii dhabeem dhiibbaa uummataan guyyaa 6 booddee kennee jedhan. Agamsa tajaajilli bilbilaa akka jiru eeranii odeeffannoo fi ragaa qabatamaa argachuun hin ulfaatu ture jedhan otoo komishinichi fedhii qabaate. Isuma gabaasa guyyaa 6 booddee baasanis haqa warra duguugamee dubbachuu caalaa maaliif akka duguugichi raawwatame ibsuu irratti xiyyeeffate jechuun qeeqan. Kana malees uummanni kana ajjeechicha raawwate faannoodha otoo jechaa jiru. Komishiniin mirga namummaa Itiyoophiyaa garuu garee kanayyuu maqaa dhahuu hin barbaanne jedhan. Gaafa toleetti ajjeecha raawwatame otoo odeeffannoo wayituu hin jiraatin waraana bilisummaa Oromootu raawwate jechuun komishinichi bariituu ibsuu eeruun kana gamsaas warra ajjeecha raawwate maqaa dhahuu dhiisee akka waan waboon uummata leellabsaa xilatti mul'isuuf yaalee jedhan. Komishinichi carraa argate maraan mootummaa faana dhahuun waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuuf hojjechuunsaa akeeka dhaabbatichaa akka agarsiisu barsiisan seeraa kun himan. Mootummaan federaalaas ta'e kan Oromiyaa duguuggaa Horroo Guduruu Wallaggaatti raawwatamaa jiru ilaalchisuun hanga ammaatti waan jedhan hin qaban. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ilfataatti loltoonni mootummaa dubartii ulfaa gudeedanii lubbuu dabarsuu jiraattonni himani. Jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada kennan ganda Somboo Cittoo keessatti dubartii ulfa ji'a 7 dabareen itti dabranii gudeedanii jirani. Haati ulfaa kun hubaatii irra ga'een hospitaala osoo hin gahin lubbuun dabru jiraattonni himaniiti jiru. Gandoota baay'ee keessatti dubartoonni nagaan bahanii manatti nagaan deebi'u hin danda'anii jirani. Kana malees waraanni mootummaa ummata garmalee dararaa akka jiru eeranii manaa ba'anii nagaan galuun ulfaataa ta'ee jira jechuun komatu.
tibbana gabaa ayyaanaa ta'ullee torbaan kana guutuu ummanni gabaa bahee bitee akka hin gurgurree waraanni mootummaa reebichaan ummata gabaa irraa dachaasaa jira jaani maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kan aanaa Ilfata. Deema waraana bilisummaa Oromoo biratti bitaa gurguradhaa jechuun hawaasa dararaa akka jiran himani. Rakkoon kun keessumaa gandoota gammoojjii akka Dirree Bareedaa, Ittisaa, Somboo, Cittuu fi Hamballaa Gudeettii keessatti hammaatee akka jiruu fi hawaasni gandoota kanneenii jalqaba torbee kanarraa kaasee gabaarraa citee akka jiru himaniiti jiru. Gabaa qofa osoo hin taane mana baaburaallee deemnee midhaan daaksifachuu dhorkamaa jirraa jaani maatiin baay'een beeyladoota gabaa geeffatanii saamamanii deebi'aa jiraachuus ni dubbatani. Qonnaan bultoonni aanichaa xaa'oo fi callaa guddiftuullee dhorkamanii akka turan maddeen kunneen himaniiti jiru. Aanichatti lammiileen sababa malee jumlaan hidhamanii hiraarfamaa jiranis jiraachuu himaniiti jiru. Mana hidhaa aanaa Ilfataa keessatti himata tokko malee namoonni waggaa tokko hanga 3 hidhamanii jiran lakkoofsa hin qabanii jechuun jiraattonni komatu. Naannoo Harar aanaa Soofii araddoota garagaraatti qaamonni mootummaa Bilxiginnaa maallaqa raayyaa ittisa biyyaa kaffalaa jiranii ummata dararaa jiraachuun dhaga'ame. Jiraattonni aanaa Soofii araddaa Awumaar irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada laatan akka himanitti dabballoonni mootummaa wayita qaala'insa jireenyaa fi beelaan ummanni hubamaa jiru kanatti raayyaa ittisa biyyaatiif birrii kaffaluu qabdan jaanii ummata rakkisaa jiru jaanii maallaqa gaafatan kana nama tokko irratti 500 kan murteessan tahuu kan himan maddeen kanas fedhinnaan osoo hin taane dirqamaan kaffaluu qabdan jechuun ummata doorsisaa jiru jechuun himu. Kanumaan walqabatee hawaasni rakkoo qaala'insa jireenyaatiin gidirfamaa jiru daranuu yaaddoo keessa galee jiraachuu fi dargaggoonni aanichaa sodaa keessa jiraachuu maddeen himaniiti jiru. Qondaalli Bilxiginnaa olaanaan obbo Addisuu Araggaa tibbana ummanni lubbuu hanga lukkuu gumaachuun raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuuf kaka'umsa agarsiisaa jiru jechuun fuula feesbuukii isaanii irratti barreessanii turani. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa bittaa fi gurgurtaa maallaqaa biyya alaa Itoophiyaa keessatti akka hin raawwatamne dhorkuu beeksise. Dinagdeen biyyattii keessumattuu dameewwan akka baankii fi telekoomii investoroota biyya alaa fi dhuunfaaf banaa ta'uu kan beeksise mootummaan Itoophiyaa daddabarsa maallaqaa alaa isaa daranuu rakkisaa ta'e irratti qoqqobbii dabalataa kaa'uun yaaddoo uumeeti jira. Sababa waraanaatiin dinagdeen ishee haala yaaddessaa irratti kan argamtu Itoophiyaan lammiilee ishee kan biyya alaa irraa dhufan hundi ji'ootan 3 ni turu taanaan maallaqa isaanii herreega qusannaa irraa akka ka'an ajajeeti jira. Kun dinagdee biyyattii irratti dhiibbaa akkamii qabaataa kan jiruuf Guyyoo Waariyoo gabaasaa bal'aa qindeessee jira.